bulchiisa federeeshinii kana keessatti bulchiisa tokko keessatti kuni isa cimaadha, rakkina guddaa isa cimaadha. Bulchiisa tokko keessatti bulchiisa haaraa uumuu jechuun biyya sana diiguu jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee yeroo dheeraaf waraana walirraan cinne gaggeessuu danda'a. Gaaffii walirraan cinne kaasuu danda'a. Finfinneen Oromiyaa jala yoo bulchuu baatte rakkinatu dhufa. Bara baraan walirraan cinnetu dhufa. Gaaffiin biyya sana, biyyi sun siyaasaan biyya sana, mootummaan biyya sana abadan nagaa hin argatu. Maaliif ijaa nuti Oromoon ka'ee argatu otoo hin ta'in magaalli bal'achuun isaa nafu, naannoon faalamuun isaa hin nafu, waanuma naachuraalii deemudha. Oromiyaan achirraa waan argatu hin qabu, miidhaa negatiiv waan ta'e tokko negative outcome wanni kun beekta externality jedhu development irraa misoomarraa misoomni kun bu'aa qaba akkasumas immoo jalaan immoo kosii qaba argite kosiin isaa suni negative externality jedhama achirraa akkasuma positive externalities qaba negative externalities qaba amma positive externality sanarraa Oromoon maal argata huma tokkoon argatu waa tokkoon argatu huma waan argatu hin qabu amma negative externality suni waa hundi kun inni lafa fudhachuu qofaa miti inni lafa qabeenya balleessu miti waan alle balleessu Oromiyaa faalaa waan deemuuf Oromoo irratti waan hamaatu ta'a deema suni incompatibility qabachuudha suni fairly one solve ta'eeru miti yoomiyyuu taanaan kuni loogii qabachuudha loogii tokkoof bu'aa buusanii isa tokkommoo faaluu jechuudha kuni iddoo tokko galuutu irra jira Oromiyaan bu'aa magaalarraa qabu sanarraa argachuutu irra jira gaaga amasaa sanas bu'aa ittiin argatte sanaan tiriit gochuutu irra jira jechuudha yoo gaaga ama qilleensaa ta'e qilleensi sun akka inni fooyya'u gochuutu irra jira yoo namatu summii bishaan summaa'ee nama keenya miidheera ta'e bishaan sana qulqulleessu galii sana achirraa argateen immoo achirraa wanni gochuutu irra jira jechuudha yoo Oromiyaan bishaan sana qulqulleessu barbaade eessa baasaaniitii fidanii wanni godhu jireenya namoonni keenya amma generationiin waggaa 20-30-40 booda dhufulle eessa baasaaniitii fidu hin fidan hin qaban isaan lafumarraa wanni godhamaa dhufa akkasidha kana sana dhaabuun irra jira kana dhaabuu dandeenya hoo isa jedhudha solutioniin sun argite rakkinni kun kana waan ta'eef itti fufee rakkina kana fiduu waan danda'uufi rakkina kanaaf solutionii kennuu dandeenya hoo yoo jedhama ta'e hin danda'ama ture garuu mootummaan kun hin kennine waan isaan hin kennineef immoo hin beeku jechuudha maaliif maybe halkan tokkotti kennuu dadhabne nuun jechuu danda'u halkan tokkotti waa hunda jijjiiruun nama dhibaa garuu waan alle jechuu danda'u garuu ejjennoo tokko fudhachuu sirra jira tarkaanfii 1,000 tarkaanfattee yoo achi geesse ta'e har'a tarkaanfii tokkollee jalqabuu sirra jira jechuudha yoo amma bishaan akka malee dhangala'aa suur laayiniin biyya sana keessa hin jiru suur laayiniin baay'een jiru yoo hin jiraannellee at least meetirii tokko jalqabuu sirra jira paayipii iddoo tokkotti lafatti bishaan kana qulqulleessitu tarkaanfii tokko agarsiisutu sirra jira jechuudha yoo kosii amma fuudhanii sandaafaatti naqan sana inni suni akka maleetti ta'a yoo ta'e har'a isa sana sirreessuuf har'a jalqabbiin tokko waan jalqabame argamutu irra jira jechuudha hin jiru kuni hundinuu halkan tokkotti furroo jedhani okay isa halkan tokkotti halkan 1,000 furanii halkan 1,000 keessaa isa halkan tokko sana meerre nuttiin agarsiifne inni jedhu injiraa jechuudha gaaffiin keenya gaaffiin ummata Oromoo inni amma dammaqes amma gaafates gara fuulduraatti inni dammaqnes immoo kanuma gaafata gara fuulduraatti kuni waan hafu miti so kanadha kan mootummaan kuni deebisuu dadhabe maaliif akka deebisuu dadhaban naan galle yeroo baay'ee kadhatanii gaafa ati saree tokko baqattu gaafa nama si nyaachuuf deemu
nama si balleessuuf deemu yookaan nama dhugaan qabne tokko yoo baqatta ta'e otoo ati dhugaa qabdu nama dhugaan qabne sana yoo baqatta ta'e namichi sun si biraa dhufu. Because simoo'eera akka maleetti simoo'ee boodanatti deebi'a jedheen dhiisu yoo ati dhiisterlee ilmi kee dhufeetu natti dhufa jedhee ilma kee balleessuuf deema na amani kanadha dubbiin jiru. So kun immoo gaaffiin biyyaa kun immoo waan dhaloota tokko qofaatti hafuu otoo hin ta'in dhaloota dhuftutti hafaa. Kuni yookaan Oromiyaa waan jedhamtu diiguu barbaadu jarri. Oromiyaa dhumti jedhamu bulchiisni sun hin jiru kanadha. Tirendiin ambiraan immoo kan jiru iddoo biraarraa dhufanii Oromiyaarra qubachuutu jira. Seenterii kanarra jira. Impaaktii guddaa qaban ni beekta. Development impaaktiin kuni lafarratti holding capacity waan jedhantu jira. Holding capacity kuni hamma dandeessu hamma alalfachuu dandeessu afaan kaawwattee hamma liqimsuu dandeessu malee hamma alalfachuu dandeessu caalaa fudhachuun sirra hin jiru jechuudha. Developmentiin kuni misoomni kun iddoo tokkotti yoo baay'atee dhufa ta'e isa amma negative externality sana isa control gochuu dadhabda. Inni control gochuu dadhabdeetu bu'aa isaarra gaaga'ama isaatu baay'achaa dhufa. Eega akkas ta'ee developmentiin kun misoomni kun iddoo tokkotti concentrated ta'e iddoo tokkotti gujjatee iddoo tokkotti tuuta tokko godhanii iddoo tokkotti baay'isuun kuni waan biraa qabachuudha. Namnis akkasuma populationiin kuni baay'inni namaa iddoo tokkotti yoo baay'ata ta'e magaala tokko keessatti qofaatti yoo hundinuu itti deema ta'e naannoon suni dadhabaa deemaa naannoon suni diigamaa deema jechuudha. Karaa hundaan diigamaa deema jechuudha. Amma fakkeenyaaf warri Eertiraa lafa nurraa qabu dhufanii lafa qubatanii garaajii qabu mana waanallee qabu mana daldalaa qabu mana jireenyaa qabu. Oromoon maraataan tokkochi keessa Asmaraa keessa lafa qabu hin jiru hin argine. Maqalee keessa akka kanidha. Baardaar keessa waanallee kana keessa akkasidha lafoota Amaaraa kana keessa jechuudha. Yookaan iddoo biraa hodhamne jechuudha. Iddoo biraatti immoo bal'inaan ariyaaniitu baasaa jiru jechuudha. Naannoodhuma isaaniillee isa qubatu irraa fudhachaa jiru Oromoo karma hundaa lafarraa caccabsanii fudhachaa jiru jechuudha. Irra qubsiisaa jiru jechuudha. Karaa alaas karaa keessaas jechuudha. Yoo fudhattee ilaaltee Dabra Birhaan keessaa achuma Oromiyaa biradha. Achi as bal'isanii isaantu lafa qabata malee Oromoon achi keessaa suuqii tokko hin qabu. Suuqii tokko hin qabu achi keessa. Yoo biyya keenya ta'e maaliif hostilitiin suni dhalate achi keessatti? Administrative wannin suni justisiin suni hin taane hin jiru argite. Kanatu walqixa ta'ee hostilitiin jiru suni Oromoodhuma buqqiseedhuma irra qubsiisuu waanalle jedha malee isa sana tirendiin suni achumatti dhaabachuu qaba. Misoomni suni iddoo regional adda addatti regional centeriin uumame achitti distributed yoo ta'e malee gara fuulduraatti magaalli tokko qofaan kun irratti xiyyeeffame inni Gondar jirus inni Gojjam jirus gaafa Oromoon lafa fudhatu Oromoon kunoo kondominiyeemii fudhate jedhee achi dhaabatee waan biraan jedhu jechuudha. Mirga siif ta'u hamma mirga kee mootummaan si beeksisee lakkii kanarraa taa'isiin jechuutu irra jira jechuudha. Kuni seeraanis tumamee beekamutu irra ture. Seeraanis tumamee isa kanarratti waan ta'eeru hin jiru jechuudha. Biyya alaa kanaa deemanii warri lafa fudhatan baruma hunda miti warri lafa fudhachaa bahe. Achii fudhatanii akkasitti namoonni baay'een Oromoon baay'ee xiqqaadha namni biyya alaa kanarraa galee lafa fudhateeru. Sabni warri kaan garuu fudhatanii hamma isaan ga'utti fudhatanii gurguranii maal jedhanii akkasittiin sooromanii qabeenya sana immoo achi as dhufanii suuqiitti bitatanii lafatti mana bitatanii akkasittiin biyya kana keessa qabeenya adda addaattiin horatanii jiru jechuudha. Biyyaan biraa keessatti biyya lafaarra akkasumatti godhanii galanii saamanii deemaniiru jechuudha. Kuni tirendiin kuni dhaabachuu qaba. Wali Dooktar hundeeffama magaalaa haaraa yookaan magaalaa Shaggar jedhamu waliin wal qabatee yaadota garaagaraatu ka'a. Gam tokkoon gaaffii Oromoon Finfinnee irratti qabu kan barootaaf ture
deebisuudhaaf gama misoomaan naannolee Oromiyaa misoomaan wal hiisisuuf yookaan wal quunnamsiisuufidha. Kaayyoon magaalichaa yookaan hundeeffamuu magaalaa Shaggar kanaa kanneen jedhan jiru. Gama biraan immoo maaster pilaanii marsaa lammaffaatu eegale kan jedhan jiru. Warri kaan immoo kun ajandaa yeroo yerootti gadi baasanii tooftaa ittiin umurii siyaasa isaanii yookaan taayitaa isaanii ittiin dheereffachuuf deemanidha. Miseensotni yookaan hooggantootni mootummaa tooftaa ittiin lafa kana deebisanii gurguranii ofii ittiin duroomuuf karoorfatanidha kanneen jiran jiru. Mee yaadota kana irratti isin ilaalcha akkamii qabdu? Hundeeffama Shaggar kana irratti kanaan duras waa jedheera, ammas waan hin jedhu magaalonni naannoo Finfinnee jiran kun iddoo tokkotti bulchiinsi isaanii restructure ta'ee managementiif akka ta'utti restructure godhanii iddoo tokkotti galchuun isaanii bu'aa gaarii qaba. Magaalota sana lafa naannoo sanarra jiru at least to'achuuf bu'aa gaarii qaba. Garuu compromise godhanii lafa dheeraa Finfinneef kennanii ofii isaanii isa kana fudhatanii akka Finfinneen keenya miti inni kun lafa Oromiyaa jara jirullee kanallee qabannee dhuma jabeessinaa inni jedhu sun haa jabeessanii. Garuu kunis rakkoo jiru sana hiikamoo hin hiikuudha dubbiin keenya. Gaaffiin Oromoo inni Finfinnee irra jiruu fi inni amma isaan tilmaamanii kuni rakkoo Oromoon fi lakkoon Oromiyaa fi Finfinneen qaban kana hiikuu danda'a jedhanii yoo isaan at least magaalli babal'atu suni magaalli Finfinnee babal'achuu dhiisa malee magaalli inni kaanis babal'achuun isaa nafu argite Oromiyaan buqqa'uun isaa nafu. Magaala sana keessa immoo jarri ammas vote maximize waan godhatanii fi nama miileenaan fidanii nama qubsiisu isaan dalga bal'isuu dadhabanillee ol ijaaruu danda'u jechuudha. Inni sun naannoo sana hin damage godhanii inni beekamaadhumadha. Sana rakkoo sana deebisuu danda'a. Rakkoo sanaaf rakkoon Finfinneen qabu rakkoo master plaaniin duraan uume sanaa deebisuu danda'a. Rakkoo sana hiikuu danda'a inni jedhu suni lakkiin hiiku. Diinumaayyuu biran ga'u jechuudha. So maal goona ree yoo jenne directly rakkina sana hiikuu hin danda'u taanaan rakkinni Finfinnee suni jira. Attam ta'a inni immoo inni jedhu suni hin hafu jechuudha. Kuni duruu Oromiyaa harka jira. Lafa Oromiyaati. Restructure ma godhan malee wanni hin goone jechuudha. Maybe administration isaa jabeessanii speculation in land speculation in deemu suni minimize gochuu danda'u ta'a. Garuu fundamentally rakkinni biyya sana hundeerra rakkoon biyya sana iddoonni jiru iddoo amma nuti sila jenne tuttuqaa turre kanadha. Isa sana deebisaa danda'a hin danda'u. Kanadha rakkinni jiru. Garuu administrative wanni sana iddoo tokkotti qindeessanii bu'aa qaba. Iddoo tokkotti qindeessanii to'achuudhaaf namoonni iddoo meeqatti karaa adda addaatiin speculation hin jiru suni corruption hin jiru suni irraa maltummaa waan illee aadaa gadhee fokkisaan kuni Oromoon agarsiisaa jiru kuni magaalonni Oromoo naannoo Finfinnee jiran kuni waan isaan agarsiisaa jirani at least corrected ta'a jedheetanii yaada. Misooma sana immoo centralized waan ta'e tokkootiin itti adeemuu danda'u jechuudha. Kuni karaa kana bu'aa qaba. Amma eega akkas ta'e akkasidha. Amma lafni booleenfaa ilaali waan baay'ee irratti hin wanni jenna. Boolee airportiin kun dhiphachaa deema. Magaala ta'aa deema. Inni sun already international airportii ta'urraa gara regional airportiitti gadi guddachaa deema. International airportiin hin barbaachisa naannoo sanaaf jechuudha. Gaafa sana international airportiin barbaachisu lafa Oromooti. Oromootu ijaarrachuu qaba. Amma dhuguma Oromoon hin godhaare kana. Yoo international airportiin sun dhufe
Habii tokkotu dhalata argite sentarii tokkotu dhalata business hub ta'eetu yookaan immoo development hub ta'eetu dhufa jechuudha. Isa sanarraa Oromoon bu'aa qaba amma ijaaree akkas gochuu danda'a dhuguma gochuu danda'a jenne natti hin fakkaatu. Wama hunda central governmentiin gochuu qaba. Wama hunda irraa fudhachuu qaba jedhaniitu yaadama biyya sana keessatti siistemni suni akkas yaada jechuudha. Garuu akkas miti. Isteetonni biyya Ameerikaa keessa jiranii akka magaalotatu qaba airportii magaalatu ijaarrata. Yoo magaalli tokko ijaarrachuu baate magaala 2-3 ta'anii wajjiniin ijaara. Lafa tokko irratti yommuu ta'e sirma isaayyuu isteetii sanatu ijaarrata jechuudha. Kuni maaliif biyya kanaa waanuma misooma ta'e qabeenya isaa Oromiyaaf maaliif hin gadhiifamne hin beeknu. Amma lafa Gilgal Gibee maaliif Fincaa maaliif lafa Coomman kana naannessee bishaan kun wanni jedhee jiru lafni misoomaa dur ture badee achirraa elektiriikiin galu sun iddoo biraa deema ummanni sun garuu gaaga'ama naannoo sana argata jechuudha. Qooqaan akka kanadha lafni adda addaa akka kanadha lafni warshaan simintoo kun itti buqqee hojjetames akka kanadha. Achirraa Oromoon inni argatu negative externality sana malee positively waan achirraa argatu misooma sanarraa hin jiru jechuudha. Misoomni tokko gaafa dhufu yookaan jiruu sii fidee dhufa yookaan technology transfer sii godha yookaan immoo namoota sii barsiisa. Oromoon baratee jiruu hin arganne. Maali yoo jedhan afaan Amaaraa waan hin barannee fi jiruu dhabee jedhanii nutti himaa turanii jechuudha. Jaran akkamittiin waan kun ta'a. Lafatitti dhalattee guddatte irratti biyya abbaa kee irratti qe'ee biyya kee irratti afaan kana baratte malee lafan argattu hojiin argattu jechuun sirrii miti beekta. Ameerikaa keessa afaan official language kan jedhame labsameeru hin jiru akka seeraatti. Because afaan warra kaanis mirga waan qabaniif afaan kana yoo baratte malee jennee walirratti impose gochuun yakka guddaadha. Inumaayyuu jiruuttiin hin argattu jechuun immoo yakka guddaadha. Ijoolleen baratanii jiruun argatan taanaan ijoolleen baratanii afaan beekanii hin hojjetan taanaan lakkii ati jiruu waan dhabdee fi dandeettii otoo hin ta'in afaan kana waa wallaalteefidha. Afaan kana sirriitti hin dubbatanii eessaa dhaqanii federaal gavarmentii keessaa maali jedhanii sitti dubbatu. Ofishaaliin dubbatu. Kuni qaanii guddaadha nuuf. So rakkina kanatu jiraa jechuudha hin jedhe. Tole. Rakkoo amma siin kaastan gama imaammataa mootummaatiin akka hawaasaatti babal'ina magaalittii waliin wal qabatee dhiibbaa rakkoo uummata naannoo magaalittii jiraatu uummata Oromoo irratti qaqqabu kana furuudhaaf gama mootummaatiin maaltu ta'uu qabaa? Hayyoota irraa immoo maal ta'e gamaa maal jettu mee kana irratti? Egaa mootummaan karaa qindeessutu irra jira. Maaltu jira sitti fakkaate gaafa waa tokko biyya ijaartus magaala ijaartus rakkoo tokko waa furuuf deemtu rakkoo sanaaf solutionii barbaaduun sirra jira jechuudha. Solutioniin kun immoo furmaanni barbaadamu suni tokkoof tokko lama ta'a jennee isa ilaallu miti jechuudha. Tokkoof tokko sadiis ta'uu danda'a namni walii galee karaan suni fedhiin suni jiraate mootummaan karaa kana maal jettu jedhee nama gaafachuutu irra jira. Karaa gar tokko karaa mootummaa qofaa otoo hin ta'in karaa profeshinii adda addaatiin akkamittiin ilaaltu jedhamees yaada namaa ilaaluun irra jira jechuudha. Yaadni lamaa keessatti lakkaa'amutu irra jira. Yaada namaa qofaa otoo hin ta'in beekumsi ammayyaas keessa galuutu irra jira. Teeknikiin ammayyaas galuutu irra jira. Ekspertoota tokko qaxaree mootummaan yoo kana dhiyeessaa jedha ta'e top down approach ta'a. Waan mootummaan jedhu sana waan mootummaan jaalatu hojjetanii agarsiisu jechuudha. Kuni waan gaaffii nama gaafachiisu. Uummanni suni maal jedha? Rakkinni karaa biraa immoo maal jedha? Gama biraatiin maaltu jira isa jedhu sana waliin madaalanii deemsisuun baay'ee barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf yoo yaaduma tokko keessaa amma akka group think
waan jedhamu jira. Group thinking kuni maannaan jedhatteetu sodaata jechuudha. Isa akka biyya keenya iluuntaa jedhan sanadha natti fakkaata. Iluuntaa qofaa yoo ta'in yoon kana dubbadhe alaqaan koon aaraa natti dallana yoo warri abaluun dallanaa isa jedhu sana keessa galteetu dileemaa sana keessa galtee yeroo hundumaa giruuppii tokko gammachiisuuf hojjetta jechuudha. Inni sun solutionii sana hin fidu. Furmaata sana hin fidu. Maaliif gara tokko gama tokkoon qofaa satisfy godhee gama biraatiin immoo yeroo hundumaa cal jedhamee dhuma mataa keessa dhahamee taa'amaa jechuudha. Kuni akka kanatti biyyi isin deemu guddinni gaariin isin dhufu. Public participation qabaachuu qabaa. Policy design keessatti uummanni beektonni adda addaa irratti hirmaachuu qabu. Har'a inni fakkaate sun har'a inni solutionii fakkaatu suni buru distractionii biraa fida beektaa. Imaammata biyyaa kana keessatti kana jedhanii yoo waa karoorsatanii baasan amma fakkeenyaaf housing policy jedhame yoo ba'u housing policy'n amma ba'u kun amma tokko deemeetu xinno tureetu deebi'ii sana deebisuu dadhaba. Amma tokko deemeetu deebi'ii sana deebisuu dadhaba. Yeroo sana yaadaan biraa immoo yaadamoo tokko immoo jalaa fidda jechuudha. Akkasittiin paradigm shift gochaa yaada tiyooriin adda addaa bahee gabbachaa yoo inni sun immoo du'ummoo inni sun immoo jalaa buqqa'ee akkasittiin deema malee isa imaammata Yekkaatit 27 immoo maal jedha 67 bahee sanaan lafa hundumaa takkumatti hundasaa bulchitee awaajii irra labsitee hamma yoonaatti immoo waggaa 50 meeqa isumarra yoo keessa ta'e hin ta'u waggaatti ilaaluu sirra jira. Maal fide jettee ilaaluu sirra jira. Implementation isaa immoo akkamidha jettee baasuu sirra jira. Imaammata baastee implementation isaa immoo hammam jirurra oolee isa jedhu sana evaluate gochuu sirra jira jechuudha. Gaafa sana dhaqxee implementation sana irratti dhaqxee ilaaltu rakkina yoo fideera ta'e hin jiru jechuudha. Amma lafni sun namaaf kenname qotee bulaaf kenname mareet laaraashuu maali jedhame yeroo sana biyyi hin quufa jedhame sana immediately yeroo sana irraa kaasee beelli jalqabe jechuudha. Beela namni 300,000tu beela inni jennu har'a miiliyoonotaan beelaa jechuudha. Inni bara sana naannoo tokko qofaa inni har'a uummata biyya sanaatu beelaa jira jechuudha. Beelanni lakkoofsi bara sana jiru ture har'a hin jiru jechuudha. Lafa dheeduu horii lafa kaloo marga dhume bosonni lafarraa dhume bineensi lafa biyya keenya keessa jiru irraa dhume jechuudha. Mukni illee hamma dhumuutti ga'ee jechuudha. Isa sana hamma achiin nu ga'u kanatti hamma baduu geenyutti cal jedhanii gurra qabatanii taa'uun suni sirrii miti. Maaliif kuni ta'e jedhanii duukaa bu'uun nurra jira. Yoo awaajiin tokko baha ta'e labsiin tokko ta'a ta'e dura ilaaluu sirra jira. Saampilii tokko fudhattee viileejoota 2-3 irratti ilaalte kuniin kana ta'a jettee isarraa saampilii sana fudhattee exactly modelii sana deemtee wanni gochuu sirra jira. Case study gochuu sirra jira. Isa tokko irratti immoo akka biraa gootee ilaaluu sirra jira jechuudha. Gaafa sana tokko irraa fuutee iddoo tokkotti implement gochuun nama rakkisu jechuudha. Muuxannoo irraa qabda jechuudha. Inni biyya keenya karaa tokko bal'isee ijaaree karaa yeroo tokko na yaadadha karaa Finfinnee fi Bishooftuu gidduu jiru makiinaa keessa teenyee deemna. Ihe mangadi kooka Afrikaa andeenyaa no jedhani. Argitee lafuma tokko ishee tokko irratti geeraraa oolla. Ooma tokkitti hojjenne tokko irratti geeraraa yookaan immoo ishee hojjetamteeyyuu wal harkatti qabna jechuudha. Kun akkas godhee abaluu akkas godhee kun kana gochuufidha waan jedhu sana gochuu irra jira jechuudha. So kana irratti mootummaan jabaatee waan hojjechuu qabu natti fakkaata. Yoo mootummaan waliigalaa central governmentiin kun waan baay'ee irratti galee irra keessaa kaasee wanni ifaa keessa galaa isa keessa dhaabuutu irra jira. Central governmentii jechuun dhimmoota gurguddaa dhimma biyya tokkoomsan irratti hojjechuudhaan jiru. Dhimma biyyaaf nagaa buusu, dhimma diinarraa eeguu, biyya diinarraa eeguu, daangaa biyyaa waa immigration waan kana irratti ilaallatutti hojjeta malee gadi bu'ee kumsaa fi badhaasaan maaliif lafa kana qabatanii jedhee
lafa bulchuu keessa galuun irra hin jiru waan akkas akkasiiti. Imaammata gurguddaa baasa malee lafa bu'ee implementation isaa keessatti galuun irra hin jiru jechuudha. Isa sanatti aangoo warra bulchiisa naannoof kennutu irra jira jechuudha. Bulchiisa magaalaaf aangoo kennutu irra jira. Bulchiisa magaalaa sana keessatti immoo uummanni sunis aangoo qabaachuu qaba jechuudha karaa gar tokko. Yoo bulchiisi tokko uummata sana miidha ta'e imaammata kanaan dura taa'eeru sana jallisanii akka hin taanetti implement yoo godhu ta'e uummanni sun immoo deebi'ee lakkii namichi kun nuun taane namichi kun waan kana balleessuu irra jira jedhee namichuma sana komachuutu irra jira malee ol gubbaa wa'ee Abiyyitu akkas na godhe Dooktar Abiyyitu akkas godhe eenyu abaluutu akkas godhe jechuun na qochuudha karaa biraa yoo achi keessa waan akkasii kana ilaaluutu nurra jira jechuudha. Maaliif yoo injusticein tokko godhatti village irratti yoo uumameera ta'e naannoodhuma sanatti furuun baay'ee gaariidha. Uummanni naannoo sanaaf immoo kana furuudhaaf aangoo argachuun practical public participation suni baay'eetu jiraachuutu irra jira. Public participation nominal ta'e maqaadhaan ta'e otoo hin ta'in sadarkaa adda addaatti sadarkaa murteessuu amma danda'utti keessatti participate gochuutu irra jira jechuudha. Biratti immoo justice systemiin seerri suni jiraachuutu immoo irra jira. Kanadha jedhu kana keessatti waa'ee lafaa suni akkaataa amma yeroo baay'ee imaammanni lafaa suni seeraan enforceable akka ta'etti policing power in city akka jirutti ta'ee karaa seeraas immoo akkamittiin deemuu danda'a inni jedhu suni mirga jiraattotaas mirga abbaa qabeenyaas mirga bulchiisa magaalaas eegee jechuudha. Aangoo isaaniis tiksee fi akkasitti wal madaalee deemuutu irra jira. Ulfaadhaa galatoomaa Dooktar. Naayee galatoomaa. Wanti hafee jettan yoo jiraate gabaabsaatii kaasaa. Wanti hafee jedhu hin jiru waan ani amma asirratti dubbadhu kun waan general ta'edha. Yoo keessa gallee waa'een planning kun waa'een land use management kun bal'aadha. Bal'aa akka malee bal'aadha. Waa'een nyaataa, waa'een fayyaa, waa'een environment, waa'een transportation, waa'een utility geejjiba waan illee dhiyeessiin kun adda addaa planning kun baay'eetu jira. So kana keessaan kana hundumaa dubbachuu hin dandeenyu akkuma rakkoo qabnu yeroo biraatti deebine akkuma nama keenya akkas goona malee isa kanarratti hin gallee kanuma jechuuf hin jedhu. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa turtiin nuti Dooktar Gizaachoo Eessoo waliin taasifne kana fakkaata ture waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.